Ashama harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya warreen addunyaa mara irratti argamtan hundi keessan bakkaaf kallattii jirtanitti nageenyi kabajni jaalalli milkaa'inni isiniif haa baay'atu. Egaa maarree guyyaa har'aan tanaa kanaas walitti deemnetti jira. Yeroo walitti deemu gammachuu guddaan nutti dhagahama. Bakkaaf kallattii jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu isin jechuu barbaanna. Egaa maarree guyyaa har'aan tanaa kana jechuudha mata duree baay'ee takka namatti toluu fi wanta baay'ee irraa hubannu qabannee yeroo dhiyaannu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Egaa maarree kallattuma viidiyoon kun isin qaqqabeen subscribe like share akka nu gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Mata dureen keenya kanarraa jechuudha addunyaa kanarratti namni waan siin jedhu hin dhabu. Gocha namaa laaltee wanta silaa gochuu qabdu abadan irraan deebiin. Maaliif wanti sun gaaromina isaa hubannaan wanti sun kaayyoo fi mul'ata keessiif dhugoomsa taanaan wanti sun rabbii walitti hin buusu taanaan namni kun maal naan jedhette wanta silaa godhuu qabdu gochuu dhiisuu hin qabdu. Maaliif jennaan kan hojjettuuf kan jiraattuuf kaayyoo keetiif malee namni maal naan jedhaafi miti. Asirratti mata duree tokkoon isin kaasuu barbaadu. Abbaa fi ilmaatu ture. Abbaa fi ilmi kun jechuudha daandii dheeraa haajaa yookaan dhimma wayitiif deemuu eegalan jechuudha. Yeroo daandii dheeraa kana deeman harree beeylada manaa keessaa harree isa jedhamtu fudhatanii yeroo daandii kana imalan jechuudha. Daandii kanarra yeroo imalan fakkeenyaaf manaa baanii jiranii harree sana jechuudha. Mucaa abbaan ilma isaa harreerra godhee harree yaabbachiisee harree sana harkisaan jechuudha. Osoo deemanii ganda wayii keessa yeroo dhaqan maali abbaan mucaan akkanaa baalageen gandi san keessatti jechuudha. Kan abbaa isaa lafa oofee ifi harreerra taa'u jedhaniin. Baay'ee takkatti gochuu kun itti dhagahamee mucaanis harree sanirraa bu'ee abbaa isaa harreerra kaa'ee harreedhaan harkisuu eegale jechuudha. Haa ta'u akkasumas deemanii ammas ganda biraa yeroo seenan maali abbaan akkanaa ilmoo lafa oofee ifi harreerra taa'a jedhanii wanta godhan jechuudha. Garuutu abbaanis ammas yeroo ganda san keessaa waan harree sanirraa bu'ee harree isaan lachuutu lafa harkisuu eegalan jechuudha. Harkisaa osuma jiranii ammas ganda biraa seenan. Maali jarri qabeenya akkanatti qabu uummanni qorqottuun osoo beeylada harree qabanii akkamitti miilaan lafa deeman jedhanii ganda san keessatti. Garuutu ganda san keessatti jechuudha. Ammas itti dhagahamee nama kana akkamitti gammachiifne jedhanii isaan lameenuu jechuudha. Harree tana isaan lachuutu wal faana harree tana yaabbatanii osuma deemaa jiranii ammas ganda kana keessaa baanii ganda biraa yeroo seenan amma namni maali jarree kana harreen tun beeyladaadhaa afaan hin beeytu himachuu hin beeytu jettanii nam lamaan irra hortanii rabbiin isin hin dhiisu jedhanii wantoota baay'ee jedhanii jechuudha. Laamme ilma namaa hara itti jalaa baatu hin qabdu jechuudha. Asiin achiin harayyuun ilma namaa gammachiisuu hin dandeessu. Ammaas gaa irraa akka godhan dhabaniiti jechuudha. Dhiiroo akkamiin nama gammachiifne yaani nama kana gammachiisuudhaaf harree tana irraa bu'anii itti yaadanii harree tana ol fuudhanii isaan lachuu gurmuurra kaatan jechuudha. Gurmuurra kaatanii deemuun eegalan. Deemuun eegalan. Ammas nama wayiitti gisee dhaqan maali jarri gowwaan akkanaa jedhanii itti kolfuu eegalan jechuudha. Gartee gochoota hunda godhan ilaalchi namni kun sii qabu kaan sii qabu wantoota ati silaa gaariidha jettee yaaddu hunda irrattuu namootaaf negatiiva namoota biratti akka gowwaatti ilaalamte. Garuutu ati dhala ilma namaatiif jiraachuu osoo hin taane abjuuf mul'ata keetiif jiraachuu danda'u qabdu. Wanta namni godhe isin jee osoo hin taane wanta keessa keetii murke wanta miira onnee keetirraa burke gochuu danda'u qabdu jechuudha. Kanaaf namni kana godhe isin jee ilma namaa gammachiisuu hin dandeessu. Wanta nutti dhagaan wanta keessa hin jiru yoo goone gaarii jedhee yaadaa. Kanaaf guyyaa har'aan tanaa kana jechuudha. Mata duree kana qabadhee yeroo isin dhiyaadhu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Iddoo bakka jirtanitti nageenyi kabajni jaalalli milkaa'inni isiniif haa baay'atu. Mata duree biraatiin hamma walitti deebinutti bakka kallattii jirtanitti turtii gaarii isin jenna. Egaa maarree kallattichuma viidiyoo kun isin qaqqabeen subscribe like share akka nu gootan abdii qabna. Turtii gaarii isin jenna.